giddugalaa wal'aansa fayyaa Dr. Abdusalaam akkuma beektan namoonni hedduun keessan fayyadamtanii warroonni fayyadanis jirtu warroonni fayyadamaa jirtanis jirtu warroota fayyadamaa hin jirree fi warroonni mana kana hin beekne asumaanuu mana kanatti dabalamaaf ooluu taasisaa fi maatii keenya nuuf taasisanii jenna. Waa'ee faalijii jechuudha wanta namarraa xiqqoo isinii dubbachuu barbaade ifa isinii gochuu barbaade keessattuu jechuudha warroota dhukkuba laashessaa yookiin immoo dhukkuba faalijii dhukkuba laamshessaa akka loqoda biyya biyyaatti wallaba kana jechuun maalinni dhukkuba miila namaatiif harka namaa hidhu jechuudha kan harka namaatii fi miila namaa shalalchu laashessu jechuudha. Kanarratti maaltu jira isinitti fakkaate namni tokko gaafa harkaaf miilli isaa waa qabachuu dadhabee laasha'ee yookiin laamsha'ee faalijaawee lafatti hafee sababoota hedduu qabaata. Isa keessaa sababoota 2-3 tokko isinii kaasuu danda'a. Tokkoffaa namni tokko gaafa qabbanni isa qabe qorri isa qabee qorri sun gaafa turee jedhu narvii ta'a. Narviin sun immoo gara hadoochaa qaama harkisuu hidda namaa kan harkisutti deemee narvii sana boodan gara laamshessaa jennu sanatti fidaa shalalcha jechuudha. Inni lammaffaan immoo siirii harka namaatiin wajji wal qabatu. Namni tokko hafuura jinniitiin yoo lakkafame yookiin siirii wayii itti dalagame wanti sun gaafa keessa turaa deemu dhiiga isaa kana dhugaa gaafa deemu hidda isaa kana gogsaa gaafa deemu maal ta'a deema miilli nama sanaa dadhabaa dhufaa gara miilli waa ijjechuu dadhabuu harki waa qabachuu dadhabuutti deema. Lama sadaffaa immoo namni dhiibbaa dhiigaa qabu keessattuu dawaa mana yaalarraa dawaa yeroo fayyadamaa dhufu tura keessa dhiibbaan dhiigaa sun garamitti deemaa hidda isaa dadhabsiisaa dhiiga isaa sana dadhabsiisaa garamitti isa geessa gara qaamni harkaa miilli laamsha'uu waa qabachuu dadhabuu sanatti isa geessaa jechuudha. Sababoonni kunniin sadiin fakkeenya gurguddaadhaan dubbatama jechuudha. Harkaaf miilli namaa hidhamuudhaaf kan sababa ta'an gurguddaa keessaa sadi qorra hafuura jinnoota yookiin tolcha namaa dhiibbaa dhiigatii wajji waan wal qabatu kunniin gaafa wal gahee qaama namaa kana keessa ture gara carraa harki namaa akka waa qabachuu hin dandeenye miilli namaa akka dhaabbachuu hin dandeenye ka godhee harka namaatiif miila namaa hidhee namoota hedduu akkasitti manatti galchee kiraanchirratti galchee wiilchariidhaan akka deeman taasisa keessa dhukkuboota gurguddaa kanneen jechuudha. Kanaaf asirratti wantoonni waan kana lakkaa'uu dhufeef isinitti himuu yookiin immoo dhukkuba kana qofa isinitti himuuf otoo hin taane nu bira furmaanni isaanii jira. Namoonni akkasitti dhukkubsatanii abdii muratanii manni yaalas dadhabee ofirraa galche namoonni lakkoofsan hedduu ta'an nu biratti fayyannee jiran. Kanaaf warroonni dhukkuba akkasiitiin rakkachaa jirtan kallattiidhumaan karaa keessattiin koomentii nu barreessatti bilbila keenya fudhaa. Dawaa isinii kennina dawaan ni jira fayyaan harka rabbiiti. Kanaaf namoota hedduu rabbi furmaata godhee fi nu biraa dawaa fudhatanii fayyadamanii fayyani isinis warra akkasitti harkaaf miilli keessan isin hidhamee rakkachaa jirtan mana yaalarraa dawaan yeroo isinii kennamee isin fayyaduu dide mana yaalarraa abdii murtanii manatti galtanii taa'aa jirtan karaa keessatti nu qonnamaa isiniin jenna furmaata gaariitu nu bira jira. Kanaaf fayyaan harka rabbiitii horaa bulaa ergaa akkanaatiif kan biraa isinii dabarsuudhaaf yeroo biraattis deebinee aga dhufnutti nagaan nu tura.